ሰው አንድም ሪፖርት የለም። ሰዎች በቁጥጥር ስር ውለዋል። ክልል ይገኛል። አማራ ክልል ሲፈለግ ስልኩ ጠፍቶ ቤንሻንጉል ክልል ይገኛል። ሲፈለግ ጠፍቶ ኦሮሚያ ክልል ይገኛል። እንቅስቃሴ በገንዘብ በጊዜ በወታደሩ ምንም የሰሰተው በቁበት ይወጣሉ ወይ የበላቸው ጅብ ይጮኻሉ። አንዳንዴ ይጠፋል ስልኳ ለሰራዊቱ በኩል በውይይት ተማሪዎች ሳይጎዱ ለቤተሰቦቻቸው ለመቀላቀል Haasonni gaggabaabon hanga ammaa isin dhaggeeffachiise kun shira guddaa uummata Oromoo irratti dalagamaa jiruu fi akkasumallee intalli amma isin iskiriina irratti argaa jirtan tun yuunivarsiitii Dambidolloo maqaa balleessitee fi akkasumallee waraana bilisummaa Oromoo irratti shira guddaa kan xaxaa jirtu miidiyaa ABS irratti baatee jechuudha. Yeroo darbee guyyaa muraasa dura jechuudha qaama saalaa kiyyaa feernoo qaama saalaa kiyyatti nakaaniiti na hiraarsaa turanii ABS irratti himanni intalli tun himatee kallattiin waraana bilisummaa Oromoo ilaalanii himatteetti yuunivarsiitii Dambidolloo irraa qaamni hin beekamne qaamni hidhatee na butee jettee himatte jechuudha. Garuu yuunivarsiitiin Dambidolloo bara isiin himatte san keessaa nuti barattuu maqaa akkanaatii fi akkasumallee wanni akkanaa kun yuunivarsiitii keenya keessatti hin raawwatamne akkasumallee barattuuti yaamiti jedhee yuunivarsiitiin Dambidolloo ibsa baasee jira. Ibsiin baasee kunoo kan isin amma iskiriin irratti argitan kanaa jettamaan yuunivarsiitii Dambidolloo ibsa afaan Amaariffaatiin baasee hanga akka isin amma iskiriin irratti argitan kanaan afaan Oromootti jijjiiree isinittiin himaa jechuudha. Daawwattoota keenya akkuma beekamu miidiyaan Habashaatii fi miidiyaa mootummaa dabalatee akkasumallee hayyoota siyaasaati fi rogeeyyii miidiyaa gurguddaa hedduu dabalatee jechuudha. Namoonni hedduun wal harkaa fuudhaa jira. Jawaar Mohaammed xiinxalaa siyaasaa dabalatee jechuudha. Wal harkaa fuudhaa jira. Waan kana Dr. Abiy illee afaan isaatiin paarlaamaa irratti illee dubbatee jira. Mee bal'inaan isinitti hima waan jira. Shira guddaatu hojjetamaa jira jechuudha. Daawwattoota keenya akkam jirtu baga irra deebiin gara chaanaala keenyaa dhuftan. Namoonni haaraa taatan subscribe godhuun miseensa maatii keenyaa ta'a. Guyyaa guyyaan oduuf odeessaalee gaggabaaboo yeroo isaa eeggatanii argattu chaanaala kanarratti. Jalqaba irratti maqaa balleessii yuunivarsiitii Dambidollootii fi shira uummata Oromootii fi waraana bilisummaa Oromoo irratti dalagamaa jiru kana irraa dubbannee bira darbina jechuudha. Xiinxalaan siyaasaa Jawaar Siraaj Mohaammadii waan kanarratti ibsa gabaabaa tokko kennee jira. Akkasumallee akkuma beekamu waggaa 5 dura jechuudha yuunivarsiitii Dambidolloo irraa barattoonni qaama hin beekamneen butamuun ni yaadatama jechuudha. Namoonni 17 moo akkas jechuudha. Sun waggaa 5 darbee jira jechuudha. Garuu immoo intalli kun akki isiin itti himattee waggaa tokko duraa jechuudha. Garuu qaama hidhatee irraa kana jettee kan wanti isiin dubbatte hin jirtu. Daarektii garuu kan ilaallatu akkaataa miidiyaa sanarratti isiin itti ibsattee fi akkaataa shirri kun itti qophaa'e yoo xiinxalamee kan ilaalamu tahe waraana bilisummaa Oromoo kallattiin ilaallata jechuudha. Akkaataa isiin itti himattee fi akkaataa miidiyaa sanarratti itti qophaa'e. Xiinxalaan siyaasaa Jawaar Siraaj Mohaammed ibsa gabaabaa laatee jira jechuudha. Afaan Amaariffaatiin kan inni poosti godhee gaggabaabseetiin isinitti hima jechuudha. Jawaar akkas jedhe jechuudha. Barattoota Dambidolloo keessatti namoonni 17 sobaan yakkaman waggaa 5 hidhamanii dhageettii ittiin dhagaman eegaa xumuranii yookaan galmeen sun eegaa wanti seerri irratti kenne sun xumuramte boodaan jechuudha. Gadhiifamuu isaanii ragaan kunooti jedhee gadi dhiisee jira jechuudha. Waraqaan isin amma asirratti argitan kuni ragaa namoota 17 kan sobaan yakkaman san jechuudha. Mana hidharraa gadi dhiifamuu kunoo haala isin argitan kanaan jechuudha. Ragaan bahee jira jechuudha. Maaliif kana isiniif dhiyeessuu fedhe intalli sun akka jettutti jechuudha. Waggaa tokko duraa jette. Waggaa tokko duraa kan warreen Dambidolloo irraa butama san keessa ani nama tokko ani duraan immoo barattuu yookaan barattuu waggaa 3 eeggattu faarmaasiitiin ture jettee dubbattee turte jechuudha. Intalli tuni mee Jawaar Mohaammed kana qofaa miti waa hedduu ragaa hedduu kan inni maxxansee ture. Ammallee itti dabalee maal jedhe jechuudha. Namoonni yakka barattoota Dambidolloo gufachiisuun himatamanii turan hidhaa yeroo dheeraa erga itti murtaa'ee booda bilisaan gadi lakkifamuu isaanii keewwanni isaan ibsu kunooti jedhe. Kanallee jechuudha dhibbaan dhibbatti Jawaarii ifa godhee jira jechuudha. Akkuma isin iskiriina irratti argaa jirtan. Fakkeenyaaf waan kana isin adda baafatuu qabdanii diraamaa kana jalqaba kan eegale muummicha ministeeraa tahuu ifoomee jira jechuudha. Waan inni paarlaamaa irra dubbate sana boodaan ABS irratti illee kan interviin kun taasifame intalli kun shira guddaa kana xaxuu eegalanii ቦታ ሁሉ ተማሪዎቹ በአካል አልተገኙም። የሞተ ሰው አንድም ሪፖርት የለም። እርስዎ እንዳሉትም እኔ ነኝ ኃላፊነትን ወስደው ብሎ የወጣ አንድም ኃይል በርከት ሰዎች ስለተያዙና ምርመራ የተደረገ ስለሆነ ምናልባት ፍንጭ ይገኝ ይሆናል
ወይ ከተደበቁበት ይወጣሉ ወይ የበላቸው ጅብ ይጮሃል ብለን ነው እና seera paarlaamaa irratti afaan isaatiin dubbate jechuudha. Ammaaf ragaa waan tokkollee akka harkaa hin qabnee fi akkasumallee waan kana irratti jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo bilbilaan hordofna jenne bilbilli yeroo tokko Bahaddaar keessatti argama, naannoo Amaaraatti argama. Naannoo Amaaraa san fattashaaf yeroo dhanne Beenishaangul Gumuz keessatti argamaa ammallee yeroo nu achi ammallee fattashiif qaamni waan kana to'atu achi dhaqe gara naannoo Oromiyaatti deebi'aa jira bilbilli. Kanaafuu namni kun sochii godhaa jiraa jedhe geessaa jiraa jedhe ammoo akka odeeffannoo qabnutti mana amantaa keessatti illee dhokataa jiran jedhanii yeroo mana amantaa sanillee fattashuuf dhanne hin jiranii jee mana nama dhuunfaa tokko tokkollee achitti tokkommiin yeroo taasifamee bilbilli isaanii naannoo sanitti kan argamu ta'ee hordoffiif achi dhaqame ammallee achillee hin jiranii bakka biraatti argamanii jee. Kanaafuu namni kun sochii godhaa jira hin argamu. Kanaaf immoo wanti godhamu hundumtuu hin jiru. Nu gama keenyan poolisiis ta'ee qaamuma kamiyyuu waan hunda gama poolisiinis gama qabeenyattiinis waan irraa qusanne hin qabnu. Hordoffii gara kamiinuu taasisuuf jirra. Garuu hanga ammatti wanni argame hin jiru. Booda yeroo dheeraa booda kan isiisan nyaatee fi kan waan kana nyaatee fi kan abbaan badii kana balleesse yookaan bakka jiru uumaanuu iyyaa akka waraabessuuf nu yuusa jedhee dubbatee ture jechuudha. Muummichi ministeeraa odeeffannoo kan qabne dhiibbatti dubbatee ture jechuudha. Walumaa galatti kuni shira maqaa balleessii yuunivarsiitii Dambidollootti qophaa'ee fi uummata Oromoo irratti qophaa'ee jechuudha. Amma Habashaan maal wal harkaa fuutee wal harkaa facaasaa wal harkaa fuutee miidiyaarra facaasaa jirti. Yuunivarsiitii Dambidolloo naannoo Oromiyaa keessa jirti diraamaa ilmaan Oromoo irratti dalagaa ilmaan Amaaraa irratti dalagaa jiran ilmaan Amaaraa irratti waa hedduutu raawwatamaa jira jedhanii jechuudha. Waan adda addaa haasa'utti jiran. Maaliif barbaachise yoo jettanii uummata Oromootii fi yuunivarsiitii naannoo Oromiyaatu ijoollee sabaan Amaaraa ta'an irratti gocha akkanaa raawwatee nulleen irraa kafalannaa. Ajandaan kun yeroo kanatti maaliif lafaa ka'e? Kaayyoon ajandaa kanaa maali kan jedhu gabaabsinee yoo dubbannu ilmaan Oromoo irratti gocha suukanneessa fi gocha fokkisaa keessattuu ijoollee naannoo Amaaraa keessa yuunivarsiitii naannoo Amaaraatti baharataa jirtu irratti tarkaanfii suukanneessaa kana duraa san irratti fudhatu deeman. Maal naan jedhe jedhaa kunoo hin argitanii miti. Maaliif jara kana ni beekna jechuudha. Maal akka isaan ta'an wal biyya kana keessa amata dheeraa miidiyaa kanarrallee amata dheeraa waliin turrees jirra ni beekna jechuudha. Sirriitti keessa beekna jechuudha waa'ee kana. Waa'ee kana irratti akkuma reef mata duree irraa isiniif tuquuf yaale yuunivarsiitiin Dambidolloo ibsa bal'aa kennee ture jechuudha. Ani barattuma akkanaatu hin qabu yuunivarsiitii kiyya keessa hin turre akkasumallee yakki akkanaa yuunivarsiitii keenya keessatti raawwatamellee hin beeku osoo raawwatama tahee kallattiin ni beeksifna waan jedhamu ibsa bal'aa gama miidiyaatiin kennee ture jechuudha. Kanaafuu soba guddaa fi diraama guddaa ta'u ifaa jechuudha. Dhuma irratti ani akka dhaamsatii fi waa'ee sanirratti waan beekurraa barattoota achirraa butaman sanirraa waan beekurraa gabaabsee wanni isinitti himuu barbaadu akkasumallee qabiyyee ajandaa kana gabaabsee yoon isinitti himu jechuudha. Komadii diraamichaa agarsiisuuf kafaltii isaa akkaataa barbaachisummaa isatti fiduu ni dandeenya jechuudha. Jalqaba nama 17 qabaniiti jechuudha. Nama 17 qabanii nama 5 hafnaan tokkoon tokko isaanii jechuudha. Waggaa 12 mana hidhaa turanii dhuma irratti gadi dhiisanii turanii jechuudha. Kanumaan wal qabatee amma ajandaa dulloomaa akkanaa fidanii jibbaa uummata Oromoo irratti qaban gufachuuf miidiyaalee farra Oromoo ta'an kanneen jibbaa dhokataa Oromoo irratti labsuun beekaman jechuudha. Kanneen akka ABS kana akka irraa of eegdan isinitti himuu barbaada jechuudha. ABS'n akkuma barattoota irraa eegale miidiyaalee farra Oromoo keessaa isa tokko ta'uu beeknee fooloo yoo irraa qabaannee fooloo keenya irraa kaasnee jechuudha. Akkasumallee deebii isaaf malu isaaf deebisuu qabnaa jechuudha. Bakki inni maddeeffatee oduu kana gadhiisaa jiruu fi shira uummata irratti xaxaa jiruu fi Finfinnee ta'uu handhuura Oromiyaa keessa ta'uu ni beekama jechuudha. Dabalataan yuunivarsiitiin Dambidolloo himata barbaade gama seeraatiin irratti bane nama kana to'annoo seeraa jala oolchuu ni danda'a jechuudha. Daawwattootaaf kabajamtoota oduu odeessaaleen keenya kanarraa kana fakkaata jechuudha. Akkasiin tolu abdii qabna. Miidiyaalee akkanaa kanarraa of eegaa isiniin jechuu barbaadna. Daawwattoota keenya guyyaa guyyaan oduu odeessaaleen keenya akkasiin dhaqqabuuf fuula chaanaala Oromaan subscribe godhuun miseensa maatii keenyaa ta'a. Sagantaan keenya sumarratti goolabamaa sagantaa itti aanu nama walitti deebinutti nagaa ta'a.